شمار كفوني أكمل تكونتوت دعوة وليف TV ويا هارا مقالة في فيني كيسة تيجي فماتي كانزرو ياa'ii gamtaa Gamtaa Afrikaa soddom sagala farat argamuudhaan odeeffannoo isinii qoodudha fasitti argamneet nuti jirra hoggantoonni biyyoonni Afrikaa garaagaraa sagantaa kanarratti argamuudhaan immoo isaan kaasan wajjin wal qabsiisnee qopheessin isin biraan gaa aniif sora jirmaa asitti argamneet jirra akkasumas Oliyaad Badhaasaa sagantaa kana qindeessuudhaan dhufaana jira qabxilee hedduutti ka'e sora keessumaa guyyaa har'aa kana jechuudhaas magaalaa Finfinneetti yaa'ii Gamtaa Afrikaa kanarratti muummee ministeera Itoophiyaas ergaawwan garaagaraatti kan isaan dabarsanii akkasumas warroonni waamichi isaaniif godhamee argaman kanneen akka pirezidaantii Xaaliyaanidha Mileenaan Faati jechuudha isheenis ergaawwan garaagaraatti kan isheen dabarsite walumaa galatti maal taajabdi? Yaa'iin Gamtaa Afrikaa kuni waan hedduuf keessaa qaba. Yaa'iin tuni yaa'ii Afrikaanoti hundinuu baay'ee hawwii guddaan eegaa turanii Afrikaa qofaanni biyyoota akka Xaaliyaan mootummaa gamtoomanii UN dabalatee biyyoota hedduurraa abdii guddaan eegama. Yaa'iin kuni yaa'ii soddomni salleessoo waajjira muummichaa Gamtaa Afrikaatti geggeeffamuu jira. Murtoolee hedduu dabree keessumatti galmoota bara 2063 akkamiin milkeessinaa waan jedha irratti waa'ee bu'uuraalee misoomaa, waa'ee nageenyaa, waa'ee fayyaa, waa'ee bisaanii waan hedduu of keessatti hammatee jira jechuun murtiin isaanii kun. Waa'een nageenyallee waa'een biyya Suudaanii akkasumas waa'een Democratic Republic of Congo illee kaa'ee jira jechuudha kan irratti. Kanaafuu murteen hedduumee walumaan laalla. Keessumaayyuu barreessaan gamtaa addunyaadhaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'e Antooniyoo Guutereesis sagantaa kanatti argamuudhaan dubbii taasisanitti kan isaan jiranii yeroo dheeraadhaaf gaaffiin Afrikaa kan beekamu mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo dhaabbii argachuu akka qabdu irra deddeebiidhaan kaafamaati kan inni ture. Kanaan wajjin wal qabsiisee Antooniyoo Guuterees guyyaa har'aa jechuudha as magaalaa Finfinneetti yaa'ii gaggeeffamaa jiru kanatti biyyootiin Afrikaadhaa teessoo dhaabbii argachuu qabu, teessoo dhaabbii qabaachuu qabu jechuudhaan ergaa cimaadha kan isaan dabarsanii. Akkuma ati kaaste biyyoota Afrikaa keessatti keessumaa gama nageenyaatti wajjin wal qabsiisee nageenyi murteessaa ta'uu isaati wajjin wal qabsiisee keessumaa Suudaan keessatti walitti bu'iinsi humnoota hidhatanii socho'an achi keessatti gaggeeffamaa jiru wajjin wal qabatee akkasumas immoo Democratic Republic Congo keessattis waraanni MR13 jedhamu gaggeeffamaa jiru wajjin wal qabatee akka dhaabbachuu qabu biyyoota Afrikaa keessatti gaagamiinsi garaagaraa gaggeeffamaa jiru kun lafa qabatee furmaata argachuu akka qabus hoggantootni kun kaasaniiti kan isaan jiran jechuudha. Gama biraatiin dhimmi Gaazaa wajjinis wal qabsiisee biyyoonni Afrikaadhaa keessumaa gamtaan Afrikaadhaa tumsi isaan Palestiniif taasisaa jiran baay'ee jajjabeessaa akka ta'es kaasaniiti kan isaan jiranii. Gama biraatiin qopheessummaan Itoophiyaanis haalli Itoophiyaan biyyoota itti simataa jirtu akkasumas haalli host goote sagantaa kana qindeessee itti simataa jirtus kan ishee galateeffachiisu akka ta'es asirratti kaafameeti kan inni jiru jechuudha. Kabira waa'ee jijjiirama qilleensaati ajandaan ammaan tana baay'ee addunyaa yaaddessuu jiru waa'ee jijjiirama qilleensaa akkasumas waa'ee fayyaa waa'ee nageenyaati akkuma deebiin kaasne kan biraa immoo Afrikaanii akkamiin daldala bilisaa waliin Afrikaan hundinuu daldala bilisaa akkamiin waliin qabaatti daangaa malee viisaa malee akkamiin biyyoota walitti malanii deebi'uun akka danda'amu irratti murteen hedduun dabree jira. Walitti dhufeenya fi tokkummaa Afrikaa jabeessuu irratti yaamichi guddaan dabree jira. Waamichi guddaa godhanii jiranii akkasumas tarsiimoo nageenyaa fi tasgabbii bu'uura misooma Afrikaa bu'uuraalee misoomaa gam fayyaatiin gam bishaan dhugaatiin kan hundayyuu irratti murtiin dabree jira. Akkanumatti daldala waliinii akkamiin akka guddiste irratti mariin bal'aan taa'amee jira. Akkasumas gama qorannoof teknooloojiitiin illee dandeettii dhaloota haaraa cimsuu fi walga'iin kun walga'ii hedduu akkaan barbaachisu. Kabira immoo galmoota bara 2063 akkamiin milkeessan waan jedha. Inni ijoon dhiyeessii bishaan qulqulluu fi qulqullina tajaajila fayyaa irratti akkamiin akka Afrikaan bara 2063tti galma kan milkeessitii waan jedha irratti marii bal'aa geessisanii jiranii. Gama biraatiin immoo Burundiileen durtaa'ummaa Gamtaa Afrikaa fudhattee jirti. Durtaa'ummaa yeroo Gamtaa Afrikaa fudhattee jirti. Yaa'ii kan irratti yaa'ii hooggantoota Gamtaa Afrikaa 39ffaa kan irratti pirezidaantiin Burundiileen durtaa yeroo Gamtaa Afrikaa ta'uun isaa beekamee jira. Duraan ammoo aangoo kan qabatee jiru pirezidaantii Angoolaati Zaao Maanuweel
nam jedhamu inni aangoo isaa walakkaa fuudhinsi dabarsee Burundiif kennee jira. Kunilleen yaa'ii kan irratti dhimma akka malee ijooti. Keessumaayyuu muummeen ministeera Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahimedis ergaawwan jajjabaadha kan isaan asirratti kaasan artificial intelligence mana barumsa artificial intelligence jalqabaa ta'e Afrikaa keessa isa jalqabaa ta'e Itoophiyaatti banamuu wajjin wal qabsiisee Itoophiyaan biyyoota Afrikaatiif wantoota hedduun keessumaa hundeeffama gamtaa Afrikaas yoo fudhatte duubatti deebitee gaheen Itoophiyaan gamtaan Afrikaa akka hundeeffamuuf shoorri isheen baatte baay'ee olaanaadha. Biyyoota kaawwan qindeessuudhaan biyyoota kolonii keessa turan kolonii keessaa baasuudhaan biyyoota garaagaraa walitti qindeessuudhaan gamtaan kun gamtaa ta'e akka itti fufuuf gaheen isheen taphattes baay'ee murteessaa ta'uu isaas kan yaadatamudha. Jalqaba irratti ni yaadanna yoo ta'e muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed haasawa baniinsaa yeroo taasisanii argama dhala namaa kan taate land of originitti baga nagaan dhuftan akkasumas immoo biyya argama jalqabaa bunaas ta'uudhaan kan beekamtu Itoophiyaatti baga nagaan dhuftan jechuudhaan hooggantoota argamaniif waamicha kan isaan taasisan yookiin immoo ergaa baga dhuftan nagaan dhuftaniif kan isaan dabarsan gama biraatiin immoo dandeettii fi ga'umsa guutuudhaan ajandaa ishee ofii qopheeffachuu akka qabdu Afrikaan ajandaa mataa ishee ofii isheetiin qopheeffachuu akka qabdu keessumaa yeroo garaagaraatti Itoophiyaan irra deddeebiidhaan kaasaatti kan turte ajandaan Afrikaa keessatti raawwatu yookiin immoo biyyoota Afrikaa keessatti ka'u kamuu biyyoota Afrikaatiin furmaata argachuu qaba ajandaan Afrikaadhaan solvi ta'uu qaba dhimmoonni keessoo Afrikaa keessatti furmaata waaraa argachuu qaba jechuudhaan yeroo garaagaraatti dubbachaa turuu isaanii yaadatama keessumaa yeroo waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture sanitti ajandaan Itoophiyaadha ajandaan Afrikaa keessatti solvi ta'uu qaba kan Sudaanis yoo ta'e kan Dimokiraatik Rippaabilik Kongoos yoo ta'e keessumaa kanneen biyyoota kibbaatti yookiin gama biyyoota akka Maalii biyyoota akka Niijer biyyoota akka gama saniin jiran yookiin ammoo biyyoota naannoo kibba Afrikaa jiran irratti yeroo garaagaraatti. Kan qofaa miti gama Dr. Abiyin yaadi dukaase yaadi isaa keessaa immoo Afrikaanii hiree ishee ofumaan murteeffachuu qabdii waan jedha kaasee asirratti wanti guddaan dhaamsi Dr. Abiy nurraa hubannu qaam sadaffaa malee Afrikaan matuma isheetiin of dandeettee rakkoo fi waan ofii dhimmuu fi hundayyuu ofumaanii hiree ofii murteeffachuu dandeettii waan jedhaati yaa'ii kanirra kaasee jira. Afrikaanii yeroo seena qabeessa hiree ishii ofii murteeffattirra geessee jirtii jedha. Kabira immoo dandeettiif ga'umsa guutuu ajanda ishee ofumaan qopheeffachuu namni biraa yookaan qaamni biraa ajanda kenneef odoo hin ta'inu Afrikaanii waan hunda akka qabdu qabeenya akka qabdu dubbattee dubbii nama amansiisuu akka dandeettu rakkoo ofii ofumaan furachuu akka dandeettu kaasee keessattuu qabeenyi ishee akkamitti eegachuu qabdi waan jedha irratti keessumatti qabeenyi gam bishaaniitiin Afrikaan maddi bishaanii guddoo qabdi qabeenyi bishaanii akka maddi misoomatti yookaan kalaqaa fi tasgabbii naannoo isaaniitti Itoophiyaan keessumatti Itoophiyaan haaromsa guddichaa milkeessitee jirti. Kun ammoo Itoophiyaa qofaaf odoo hin taatinu Afrikaa fi biyyoota ollaa hedduulletti faayidaa guddaa qaba. Biyyoota ollaatii akkamiin ibsaallee biyyoota ollaa maantana Keeniyaallee qoodaa jiru biyyoota ollaa hedduuf. Kanaafuu hidhi haaromsi guddichuu kunilleen faayidaa Itoophiyaa qofa odoo hin taatinu faayidaa Afrikaa hundaa akka ta'e akkasumas Afrikaan qabeenya mataa ofii yoo jabeeffatte yoo kunuunfatte eeggattummaa biyyoota biroo kaanii eeggattummaa warri westernii hadhan kanallee jala ba'uu dandeettii yaadi jedha kaasee Dr. Abiyyiin waan hedduu mariin tuni yaa'iin gamtaa Afrikaa 39ffaan kuni hooggantooti mootummaa biyyoota bakboonni hooggantoota mootummaa 39 biyyoota 39 irraa kan hirmaatanidha. Walga'iin kun ammoo guyyaa lamaaf kan itti fufu ardi jalqabee guyyaa borillee itti fufa bakbooti ministeerota ajaala biyyoota hedduu hojii raawwachiiftu hooggantoota gamtaa Afrikaa 48 suni marii bal'aa geggeessanii jiranii isaanis waa'ee misoomaa waa'ee fayyaa waa'ee nageenya dhimmoota garaagaraa baay'ee kaasanii affeerraadhaan as sagantaa kanarratti kan argaman pirezidaantiin Xaaliyaanidha Joorjiyaa Meelooniinis dhimma guddaadha kan isaan kaasanii keessumaayyuu guyyaa kaleessaa ni yaadanna yoo ta'e dhimmi Afrikaa Itoophiyaa delegeeshin yookiin mariin waliin Afrikaa fi Itoophiyaadha geggeeffameeti kan ture Afrikaa keessatti kan geggeeffame yeroo jalqabaatiif akkuma Afrikaatti
yeroo jalqabaatiif isheenis sagantaa kanarratti kan isheen dubbatte isa kanaadha. Kontinentii yookiin ammoo ardii kana keessatti mariin xaalaanii Afrikaadha yeroo jalqabaatiif kan inni geggeeffame dhimmoota garaagaraati. Joorjiyaa miliyooniin kan isheen kaaste keessumaayyuu walitti dhufeenya jechuun yookiin ammoo collaboration wal gargaaruun walittumsuu jechuun dhimmoota baay'eedhaan akka ta'e dhimmoota nageenyaatiin akka dhimmoota dinagdeetiin akka ta'e hawaasummaan akka ta'e bal'inaan kan isheen kaaste biyyoota Afrikaa wajjin. Tanti afaan isin badii waan isheen kaafte keessa tokko ministeerri muummee Itaalii hun Joorjiyaa Meeloon hireen egeree Awurooppaa Afrikaa irratti kan hundaa'edha malee Afrikaanii Awurooppaa irratti akka hin hundoofne kaaste. Isiilleen yeroo jalqabaatiif marii kan irratti keessummaa adda taatee hirmaachuu jirti. Ardichi qabeen uumama bal'aa akka qabu, lafa qonnaa bal'aa akka qabu, Afrikaan qabeen gahaa akka qabdu qaama tokkollee irraa faayidaa yookaan qaama tokkollee irratti hirkachuun akka isiin barbaachisuma Awurooppaatti Afrikaa irratti hirkataa yaad bal'aa haaftee lammiileen Afrikaa biyya isaanii jiraachuu fi hojjechuu bilisummaan akka socho'an rakkoon tokkollee akka hin jirre yaa'ii gamtaa Afrikaa 39 kan irra kaaftee tum dabaluun dargaggootii sabab godaansaatiin biyyi isaanii gadhiisanii yeroo deemanii rakkooleen hedduun mudachuu danda'anii gama rakkoo yeroo biyya ofirraa namni baqatu silaa rakkoo mudatan rakkoo kana immoo hundeerra furuu fi nulleen gam kenna waan dandeenyu hundayyuu in hojjannaa lammiileen ammoo godaananii lammiileen Afrikaa biyya isaanii jiran akkamiin bilisummaan socho'anii biyya isaanii keessallee akka hojjechuu danda'an irratti in hojjannaa jettee dhaamsa dabarsitee jirti. Ishillee yaa'ii gamtaa Afrikaa 39 irratti. Waan guddaadha qabxilee amma nuti kaasnee fi qabxileen baay'een ajandaan baay'een asirratti geggeeffameeti kan inni ture akkuma jalqaba kaastee yaa'iin kun waggaadhaan magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinneetti kan inni geggeeffamu. Finfinneen keessatti yaa'iin kun gaafa geggeeffamu taajabbiin garaagaraa jiraachuu danda'a. Magaalaa Finfinnee keessatti keessumaa magaalaan Finfinnee fuulli isheen dura qabduu fi fuulli isheen amma qabdu jijjiirameeti kan isheen jiru. Daandiiwwan magaalaa Finfinnee baay'een isaanii bareedanii kan isaan jiranii keessumaa naannoon kun naannoo keessummoonni ittiin seenan naannoo Boolee irraa jalqabee amma naannoo gamtaan Afrikaa kun argamutti baay'ee daandiin bareedee jira. Akkasumas ammoo haalli simannaadhaa akka dinqisiifamus qaamoleen garaagaraa nuti asitti dubbisnes kan isaan ibsanii Itoophiyaan yeroodhaa gara yerootti Itoophiyaan gamtaa Afrikaatii fi biyyoota Afrikaatiif handhuura ta'uu akkasumas ammoo caayaa taatee gara fuula duraattis wantoota guddaadha biyyoota Afrikaatiif kan isheen godhaa jirtu. Biyyoonni Afrikaa garaagaraa hooggantoonni biyyoota Afrikaa garaagaraa wal arguudhaan iddoon isaan haala itti wal garfatanii waliin dubbatan magaalaa Finfinneeti. Kanaaf fuulli magaalaa Finfinnees keessummoota asitti argaman kanaaf gammachuu guddaa uumee akka jirus sagantaa kanarratti warroota hirmaatan tokko yeroo isaan dubbatan taajabneetti jirra jechuudha. Kan qofaan magaalii Finfinnee kun akka duraanii hin jirtu waan hedduun fakkeenya Afrikaa ta'uu jirti. Wamalee Afrikaa madiinaan jenneen biyyiti. Maal fennaanii kun waan hedduun fakkeenya ta'uu jirti. Ammaan tana bareedinni magaala kana adda misoom koriidarii kun sirriitti bakka hedduu magaala kan keessa hawwata taasisee jira. Yeroo Afrikaanoti hedduun gara Finfinneetti dhufanii baay'ee bareeddee bifa addaatiin kan duraanirra adda misoomni koriidarii kun sadarkaa dorgommii biyyoota hedduu midhaaginaan bareedinaan tokkoffataatii jedhamte eegamaa jirti. Kan qofaan ajandaan adda tokko yaa'ii 39ffaa sana adda godhu durtaan Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohaammed Ali Yuusufilleen gabaasisaa hojii waggaa jalqaba tolchee jira. Koree hojii raawwachiiftuu waliin gabaasisaallee dhiyeessee jira. Gabaasisaa keessatti barreessaa olaanaa UN mootummaa gamtoomanii Antooniyoo Guterres wal arganii jiranii kan keessatti ammoo Afrikaanii man maree nageen mootummaa gamtoomanii keessatti bakbuummaa dhaabbii qabaachuu akka qabdu gaafatee jira. Kan qofaa inni gamtaa Afrikaatii fi mootummaan gamtoomanii akkamiin akka waliin hojjechuu danda'an irratti faayidaa waloo irratti akkamiin akka hojjechuu danda'an rakkoolee ardiilee kan akkamiin akka furuu danda'an hooggantootii kun lamaanii waan hedduu michooma isaanii karaa nagaatiin tasgabbiitiin misooma ariifachiisuuf akkamiin akka deemuu qabanillee kallattii fuulduraa baay'ee keeyyatanii jiran waliin.
carraa hojii uumuu, ijaarsa dinagdee cimaa irratti xiyyeeffate. Akkasumas haala faayinaansii Afrikaa fooyyessuu fi sirni liqaa yookaan idaarraa tasgabbaa fi sirnoota faayinaansii idil addunyaa haaromsuun barbaachisaa ta'ullee walii kaasanii jiranii waan hedduu irraan mari'atan. Qabxiilee amma kaasne kanaan wajjin wal qabatee qabxiilee baay'eedha kan asitti geggeeffame jechuudha. Yaa'ii kanarratti walumaa galatti qabxiiwwan amma nu kaasne kana yeroo biraa bal'inaan sagantaa keenya garaagaraatii fi bifa oduutiinis kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a jechuudha. Har'aaf sagantaan keenya kan asitti qindeeffanne kana fakkaata. Daawwattoota keenya naganuudhaa miti haa baanu. Daawwattootni ajandaanii yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa waajjira muummichi gamtaa Afrikaa Finfinneetti argamu keessa geggeeffamuu jiru haardhaaf saniif dhiyeessin kanum fakkaataa qophii dhibiina walitti deebinutti naga badhaasoo heessisaniin jedhu.